Jira jirtu kabajamtoota jaalatamtoota koo nagaan waaqayyoo jiraata bakkoo jirtanitti sinaa qaqqabuun sinin jira akkam jirtanis nagaa kechanii ani baay'ee nagaadha galata waaqayyoon sinin jira yaa'u sammuu nagaan sireetti viidiyoo hojjechaa jiru baay'ees sin gallakkisaan jiru annaa kanan sinin jira wanti nisni qabadhee dhufee jiraatee akkuma jalqabarraa sinii teechise viidiyoo urteenii hodhaa masoobii bareechitan hodhaa buleewwan kiyyaa biyya alaa keessa jiraatanis biyya keessa jiraatanis soo fedhii qabaatan komenteera teechisaa isiniifan hodhaa jajadhaadhaa isinin jetti. Annaa warri fedhii qabaatan burteen haadha mucaatii mana jirti. Saniifuu nan hojjedha hojjaa kanaa warri barbaadanii na jajadhaayee jechaa jirti yoo barbaadanii komentii jalatti teechisaa isinin jira. Yoo anaafuu baay'ee bareeddu tana hodhitee nama badhaaste jirti kan dhaabbatisuu barbaadan kan biddeenatti sukkaa barbaadan akkam fedhii kechaniitti isinii hojjetti jechuudha. Inni akka fedhii kechaniitti komentii jala teechisaa isinin jedha. Anna kana yaa'u maaliif hin hojjenne baay'atanii warroonni viidiyoo dheengaddaa hojjedhe irratti warroonni yaada keechan kennatan binnasii lakkiimmoo hojjedhus kan jettan namoonni muraasni jirtanii galatoomaa isinin jira. Yaa'u oduu akka fedha kootii odumaan hojjedhe baay'ee dasna jira garuu hagas mara uummanni Oromoo akkan dhugaa akkan isin eegee miti. Ani kaa viidiyoon kiyya isinitti toluu baachuu danda'e toluu baatellee hin beeku. Akkasillee naan hin jenne garuu ani akka yaada kootiitti yoo isinitti toluu baate sanumaaf ilaaluu dhiistan jedhee tan yaada. Akkaan immoo isinitti maddee akkan isinitti abdadhee na jajjabeechitanii ayisuuf hojjedhu naan jettanii akkuma eenyututtuu na guddistan jedhee tan yaade. Egaa isinitti isin tollee fedhii keechan kunii amma rakkoon qabu wanna warreen na jajjabeechitan warreen na hordoftanii na galatoomaa isinin jedha waaqayyo isin haa eebbisu. Annaa warri hin bitanna jettanis amma sokkaa jiraattan komentii jala teechisee jira bilbila koo'ee na dawwaluu hin dandeechanis isinin jedha. Innaa kana buloota koo'ii egaa waaqayyo jedhee akka namni yaadee miti beektanii hojiinis ta'e wanti hunduu ka waaqayyo fedhe egaa waaqayyo faqqateedha hunduuyi. Na guyyaa tokko immoo na tasaa akka hojjechuu hin danda'a. Rakkoon qabu isinin jedha. Ammas kanumaan isinin jedha waan baay'een qabu burteen wanna kana nan hojjedha namni ajajitu jiraatee beeksisii wanna jetteefani har'a karaa keechan dhufee. Innaa kanan isinin jedha waan baay'ee haasa'u sin qabu. Nana galatoomaa warri keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis jajjabaadhaa bakkoo jirtanitti waaqayyo isin haa jajjabeechuu waaqayyoon keechan kadhadhaadhaa. Kinoo torbanarraa irreecha tureeyyuu innaa waaqayyo nu uffalchee magaalaa keenyaa saba keenya nagaa godhee nagaan uffallee addaan gallee tapha malee gammachuu malee homtuu hin jiru. Innaa bataam itti baranaa irreechi barana baay'ee das nama jedha tureeyyuu
Innaa akka baranaatitti dhugaa rabbii irreechi nama gammachiisa jedhuun jiru bara 2009 irraa jalqabee kan baranaa kana sirriitti kan nama gammachiisu na Waaqayyo haa galatoomu biyyi keenyas sabni keenyas nagaa nuuf ta'e ammas baaskibas lixas kan jiru nagaa nuuf haa ta'u Waaqayyo kamee jireenya qaala'ee kanas immoo guyyaa tokko gabnuu godhee saba keenya uummata keenya nuuf boqochiisa jennee yaadnaa isinis bakka jirtanitti kadhadhaa wanni hin dabarre jiru wanni hin jijjiiramne jiru Waaqayyo wajjin dhugaa ta'anii na kanan isinin jedhaa nagaa naa ta'a nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu na galatoomadha komantii teechisaa immoo share walii godhaa warri hojii qonnaatiin kana mi'a kana barbaadee murteen sirriitti hojjetti dandeechi qabdi isiniif haa hojjettu isinin jedha egaa kanumaan isinii qabadhee dhufee waan jettan immoo nan laala nagaa naa ta'a nageenya Waaqayyo isiniif haa baay'atu akka jirtanitti nagaa ta'aa isinin jedha bulaa.